daawwattootaa fi hordoftoota keenya guyyaa raantanaa magaalaa Dirreedawaa keessatti argamna. Magaalaa Dirreedawaa keessatti immoo artistii keenya beekamaa Sharmaakee Adamii wajjin jira. Iskreem yookaan aayiskreem nyaachaatiin aayiskreem. Anaafis naa kana waan dhaabamtes. Abbaa takkeessaafis kanni iskreema nyaachaatiin DJ Duus wajjin wal agarree yoo rabbi ta'ee guyyaalee muraasa booda jechuudha Dirree Wudii fi DJ Duus waliin ta'uudhaan sagantaa haalaan mi'ooytu taakka iskreemaatti ijaan arraabdan isiniif ni dhiyeessina. Isinis bakka jirtanitti daawwachuudhaan ittiin bashannanaa ittiin bohaaraa akkasumas yaada isin qabdan koomentii jalatti barreessaa. Jaalala DJ Duusis subscribe godhaa. Dirree Wudiis yeroo gabaabduu keessatti hojiilee haalaan isin bashannansiisu qabatee ni dhiyaate jechuudha. Bashannana gaarii isiniif haa ta'u isin jennaan sagantaa biroo amma vlooga ajaa'ibaa isin qabannee dhufuu deemne yeroo gabaabaa booda chaanaalaa keenya akkuma beekamutti subscribe godhuudhaan nuti waan dhaabbata isin jennaan amma dhuma sagantaa keenyaan waliin tura. Mantap. Ulbana. Aywan kaisa. Daawwattoota keenya ammaan tana biqitti argamu Sheekh Habiib mool gubbaatti argamna. Sheekh Habiib gubbaa maaltu jira isin garsiis deemna. Roojin tura. Ammaan tana kan deemu jirru mana meekaappii muuniitti deemu jirra. Iskreema nyaachaati garuu manni kun mana faaya miidhaginaa dubartootaati. Artistii keenya takkaatu as keessa jira. Aktara teenya isa laaluudhaaf gamana deemu jirra kunoo. Mee jirti. Kunoo aktartii teenya habboon jaamti. Gaa'isiin irraan tan akkana faayaan miidhagdee babbareeddee nyaara isii agartanii nyaarri isii nyaaruma irraa muraa. Yeroo gabaabduu booda fiilmii si hojii hojjennu jira. Fiilmiin kun qilleensarri yoora namni osoo gaa fiilmii hin nagarin poostara qofa argee akka Dirree Wudii subscribe godhu DJ Duus subscribe godhu abdiitti daawwattoota keenya namoonni gari kan nagarree funyaan keessan kukkulamuu fedhu nyaarri keessan akkasumatti dibamuu fedhu akkasumatti illee nyaarri ija keessanii dhaabbachuu fedhu munis bira kottaa akkana bareedan kun olaana. Daawwattoota keenya ammaan tana Sheekh Habiib gubbaatti argamna. Biqitti argamnu Ziyaad Cosmetics ajaa'ibaa shittoo akkasuma doodooraantii koondishinara waan ajaa'ibaa qaba. Sharmaakee maal jettu waan kana irratti waliin hin jiru bishaan xiqqoo harkaa dhiqadheeti. Hordoftoota keenya kabajamoo kan daawwachaa jirtan sagantaa keenya kan haalaan eegaa jirtan jechuudha. Kan argamnu mana Cosmetics Ziyaadi meeshaalee babbareedduu tan Dubaay irraa seente akkasumas deebiti standardii eeggatee jechuudha. Dhufti meeshaan isaa keessattuu meeshaalee dubartoonni hedduun itti fayyadaman mana kanatti argama jechuudha. Dubartootaafis akkasumas dhiirtiinis meeshaalee Cosmeticsdha kan isaan fedhan shittoolee Dubaay irraa dhufte akkasumas shittoolee feetu kan Jarman feetu Paaris asirraa argama jechuudha. Ziyaada teessoon teenya magaalaa Dirree Dawaati. Gamoo Sheekh Habiib waggaa dhuftan laal katabbii Ziyaad jettuu agartan hotta gatii madaalawaan isiniif ni kanna jechuudha. Ziyaad mana Cosmetics dubartoota akkasumas kan dargaggootaati. Ziyaad meeshaalee ammaan tan asitti agartan kun meeshaalee Dubaay irraa seente karaa heeraatiin jechuudha.
Kanaafuu abaayaalee ati agartan kun hundinuu soomanii dhiyaatee jira. soomanis waan dhiyaateef taraawiitti dhaquudhaafis ijaaboonni kun hundinuu barbaachisaadha jechuudha. Ijaaba qofaa miti. Akkasumas deebiitii meeshaalee boorsaa feetuu Biraandii kan ta'e. istaandardii kan eeggate jechuudha. San gubbaan ammaa hoggaanii fi meeshaa bitattu hafuura fudhachuudhaaf buna bilaashiin teessee dhugde jechuudha. Jabanaa bunaa. Buna jabanaadha bilaashiin teessee dhugde jechuudha. Faayidaa isaa. Teessoon teenya magaalaa Dirree Dhawaa Taayiwaan gamoo Sheekh Habiib kottaa nu barbaada.